السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا كينا جالا تامو كبجامو سبر زينا إن دينو ينيا ستايل جدا باتي غرمامو تولا oduu cabsa ati gaafa jabaattu ati gaafa tanakkartu ati gaafa humna godhattu ati gaafa sottaafattu hunduu sifaana dhaabbachuudhaaf cinqama raajiidha gidduu kana Itoophiyaan meeshaalee waraanaa zabanaawii jeetti su 35 jedhamu biyya Raashiyaa irraa waliigaltee godhuudhaan Itoophiyaan meeshaa kana qopachuu isii addunyaadhaaf ajandaa ta'ee haasa'a guddaa ta'ee ture. Isa kanaan wal qabatee guyyaa kaleessa Ameerikaan hoogganaa cimaa tokko gara Itoophiyaatti ergite. Mootummaa Itoophiyaa nutis isin faana jirra. Bushooftuu keessatti riippoortii yookaan dirree xayyaaraa ijaaramaa jiru keessaa qooda fudhachuu qabdi Ameerikaan. Deelaale abbo isa kana qofaa miti. Jeetti lolaa 5 Itoophiyaadhaaf isinii qopheessinee jira taqabbala jechuudhaan Ameerikaan Itoophiyaadhaaf dhiyeessite. Maal jettamee kanarratti nama rabbiin ol fuudhe namni gad deebisuu hin danda'u. Oromoon hangafa Afrikaati. Oromoon galmee jalqabaa abbaa dimokiraasiiti. Oromoon gadaan bura. Oromoon aadaa beeka. Oromoon akkaataa itti hojjetu beeka. Oromoon akka itti bulchu beeka. Itoophiyaan duruyyuu Oromoo aangorra waan dhiibaniif guddinni isii karaa wallaalee jechuudha. Isa kana qofaa miti. Dhimma ulaa galaanaatiin wal qabatee asabiin balbala galaanaa Itoophiyaa dhimma hilluunnaa guddaa dhimma jiraachuu dhabuu Itoophiyaa akka ta'e addunyaan hundi walii galee jira. Walga'iin guyyaa kaleessa Affaar keessa gaggeeffame itti gaafatamaan ajajaan ol'aanaa dhimma ulaa galaanaa yagizee guddaa jedheera. Waraanni Affaar keessa jiru socho'u isinii qabaafnee turre. Waan ajaa'ibaatu dalagamaa jira. Raajiidha. Odeeffannoon biraa immoo naannoo Amaaraa keessatti faannoo garafuun, gurra jaraa qunxuuxuun, musuusuun, micciiruun, kabaluun itti fufee jira. Shakaa jiran habiibi. Shaka. Raajiidha bar. Hin dandeessanii taa'ennaan hin dandeennaa itti hoo bishaan kee jedhaanii jiran. Taqabbali kaa eega dandeesse. Eega barbaadde hoo. Eegan danda'a jette danda'ii jechaanii jiran jechuudha. Kanaafi faannoo garafamaa jirti. Iddoo hundarratti daawwattoota kennaa naannoo Amaaraa keessatti kaballaaf dhiitoon akka ajaa'ibaatitti itti fufee jira isiniin jechuu barbaanneeti. Gama biraatiin odeessi biraa gurra isin buusuu barbaannu akkuma beekamu guyyaa kaleessa muummicha ministeeraa dabalatee Abbaa Duulaa Gammadaa, Warqinaa Gabayyoo, Jeneraal Sarqaan, Obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee hooggantoonni olaanoon hanga pireezidaantii duraanii Obbo Junaydii Saaddoo akkasuma pireezidaantii amma biyya Oromiyaa bulchaa jiru pireezidaantii Obbo Shimallis Abdiisaatiin bahutti gara Baaleetitti imaluudhaan sochiin Baalee godhaa jirtu. Olqisuuf amma Baalee addunyaa taateerti. Baalee ajandaa addunyaa taatee jirti. Addunyaan guutuu waa'ee Baalee dubbachaa jirti. Namni marsi dhaqee Baalee laaluu qabna. Holqa soofumar laaluu qabna. Dirree ishee kana Huseen dhaqnee salaam aleikum abbiyyoo salaam aleikum waan hafuu miti kun. Waan hafuu miti. Galgala kana mariin hooggantoonni biyya bulchan xaqlaa ministeerii dabalatee dhimma holqa soofumar irratti holqa soofumar keessa ta'uudhaan intarvii fi haasofni isaan godhan galgala sa'a 2 walakkaa irratti isin bira gaa already amma sa'a 1 akkas irratti gadi dhiifama galatooma ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa deeggarsi keessan amma saddaan hin citini dhugaa itti fufnaa informeeshinii isin biraan ga'u itti fufna isin jenna yeroo gaarii qabaadhaa nagaatti.